Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Barsiisa keenya waa'ee hooggantummaa, waa'ee dura bu'uudhaaf, booddee bu'uu, geggeessuudhaaf geggeeffamu ammas fudhannee isinii dhiyaanneerraa nu wajjin turuu filachuu keessaniif Gooftaan isin haa eebbisu, isin galateeffanna. Isa darbe irratti itti gaafatamni hoogganaa tokko hojiinsaa maaltu irraa eegama fuula Waaqayyo duratti kan jedhu tuqaa tokko kaafneetu olii wajjin ilaallee turre. Amma immoo yaadota hundumaa walitti qabnee gara qoricha barbaaddachuutti dhufa waan jirruuf qoricha hooggantummaa kanaatiif iddoo guddaa qaba jennee wanti nu amannu waa'ee tuqaa sanaatu haqa walii wajjin sagalee Waaqayyoo keessaatii walii wajjin ilaalla. Innis immoo waa'ee caasaa hooggantummaa leadership structure isa jedhu kana sagalee Waaqayyoo keessaatii maal fakkaata sabni dhuguma yaada Waaqayyootti galee attamitti geggeeffamutu isaaf ta'a kan jedhu sagalee tokko kaafnee eega ilaalleetii booddee egaa barnoota keenya kana booddee jiru isa dhumaa irratti hunduma isaa olitti finnee maal gochuutu nuuf ta'a geeddarama kana uumuudhaaf kan jedhu ergaa keenya karaa miidiyaa kanaa naannaa biyya lafaa irratti dabarsineetu rivaayivalii kanaa kaasuudhaaf hawwii qabna. Namoonni nu dhagaan hundumtuu gara dhugaa kanaa dhufa. Naannoo isaaniitti yaada Waaqayyoo keessa galaa waan ulfina qabeessa tokko dhaloota keenya keessatti kaasuudhaaf hawwii waan qabnuuf dabarsa kana otuu hin nufin gama keessanitti dabarsaa jirra. Ittiin jalqabaatii fi macaafa Hisqeel raajichaa keessaati sagalee tokko isinii dubbisuudhaaf barbaada. Boqonnaa 43 lakkoofsa 10-11 walii wajjin dubbifanna. Akkas jedha sagaleen Waaqayyo. Ammas yaa mucaa namaa isaan yakka isaaniitti akka yeella'aniif waa'ee mana qulqullummaa sanaa mana Israa'elitti mul'isi. Isaan akeeka guddina isaatii hasafeeffatan. Naadhiisa akeeka guddina isaatii hasafaran. Isaan wanta hojjetan hundumaa yoo yeella'an immoo ati bifa ijaarsa mana qulqullummaa sanaa akka inni itti dhaabatu karaa ittiin gadi ba'an karaa ittiin ol galanis akka isaan beekan godhi. Akkasuma guutummaa akeeka isaatii seerrata isaa fi seerrata isaa hundumaa akka beekan godhi. Isaan kana eeganii seera isaa fi ajaja isaa hundumaa akka raawwatanis kana isaan duratti caafii jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo garbicha isaa Hisqeelitti kan inni dubbatu inni guddaan anaatiif sirni baay'ee barbaachisaa waan ta'eef caasaan wanta tokko baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bifa mana qulqullummaatiin barnoota isaan argachuun isaaniif ta'an akka isaan argatanitti bifa mana qulqullummaa kanaa gadi fageenyaan saba koo fuulduratti naa ibsi naa barsiisi jedhee utuu inni gaafatu argina. Yoo isaan kana safeeffatan, yoo isaan kana ulfina kennan, ittuma dabaliitii akkatti ol galan, akkatti gadi ba'an, kana hundumaa akkatti isaan barsiiftuun barbaada jedhee dubbata sagalee Waaqayyoo keessa. Maal jechuudha? Waaqayyo saba isaarraa sirna barbaada. Waaqayyo saba isaarraa caasaa ulfina qabeessa jalatti gurmaa'u isaanii barbaada. Bara keenya keessaa saba Waaqayyootiif saba Waaqayyoo kan hin ta'in gidduutti geeddaramni hin jiru. Dhibeetiinis biyya lafaa wajjin tokko waa'ee ulfina Waaqayyoos yoo kaafne baay'ee waan nurraa mul'atu hin jiru. Adda kan nu godhu baay'een hin jiru. Waa'ee nama amantii ta'uu keenya amma nuyi gaafa afaan keenya keessaa baafnee dubbannutti namni waan nurraa argu waan tokko hin jiru. Maaliif? Sababni isaa sirna hafuuraa isa kan Waaqayyoo keessa jiraachaa waan hin jirreefidha obboloota ko. Caasaan ulfinaa kun waan nurraa hin argamneef namoonni nun hawwan, namoonni alaatii keessa ilaalanii yaadi Waaqayyoo achi jira jechuu dadhabu. Kanaaf Waaqayyo karaa Hisqeel kan inni dubbatu
waa'ee sirna kanaa saba koo naa barsiisii kan jedhudha. Egaa dhugaa kana gadhaabannee nus wanti nu ilaaluudhaaf barbaannu dhossaan sirna hooggantummaa kana keessatti dhokatee jiru waa'ee caasaan bulchiisaa structural leadership maal fakkaata kan jedhu egaa nu hubattu jedhee mani amanaa. Dubbii kana yoo jalqabne bal'aadha. Sagaleen Waaqayyo waa'ee dubbii kana baay'ee gadi fageenyaan waan dubbatu qaba. Nu garuu barnoota keenyaaf duwwaa akka inni nuu ta'u mata mataasaa fudhanneetu caasaa akkamitti nu galchuudhaaf barbaada Waaqayyo isa jedhu fuula keessan duratti ifa gochuudhaaf barbaanna. Egaa kana keessaati wanti nu ilaallu inni jalqabaa faarfannaa 133 keessa sagalee dinqisiisaa waa'ee caasaa hooggantummaa gadi fageenyaan kan dubbatutu jira. Namoonni akka kanatti hin fudhatan iddoo isaa. Waa'ee tokkummaa obboloonni walii wajjin taa'uuti iddoo sana gatti dubbata. Boqonnaa sana dhumatti sagalee baay'ee nama gammachiisutu caafamee jira. Sagalee maal jedhutu jira? Waaqayyo eebba jireenya bara baraa iddoo sana gatti ramadeeraaye. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee eebbifamuu tokkummaa ijoollee Waaqayyoo yeroo dubbachuudhaaf barbaadan gara iddoo kanaa dhaqu. Garuu tokkummaa bifa maalii qabutu eebbifama laata? Isa jedhu sagalee masanatu nuu deebisa waan ta'eef achumarraatii kaanee fakkeenya lamaan waan dubbatan kaasaatu waa'ee caasaa kanaa hundee lafa kaa'anna. Innis immoo tokkummaan obbolootaa kana fakkaata jedheetu fakkeenya lama nutti meddoon sun. Inni jalqabaa akka dhadhaa mataa Aaroon irraa gara areeda isaatii gatiittii isaatiitiif nanna isaatii irratti gadi lola'uu fakkaata jedheetu dubbata. Fakkeenya nannaa fudhate jechuudha. Fakkeenya nannaa yeroo ilaaltan Waaqayyo yeroo baay'ee bifaan dubbata. Nanni kun nanni Kiristoos mataadhaa. Nummoo amantoonni biyya lafaa gadi hundumtu nanna Kiristoos akka nuyi taane sagaleen Waaqayyo dubbata. Maal jechuudha? Mataa caalaa nannatu bal'aadha jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee tokkummaa obboloota lafa Waaqayyo itti eebba jireenya bara baraa ramadee yeroo dubbatu tokkummaan eebba kana fudhachuu danda'u bifa inni qabu dubbata. Bifichi mataa Aaroon irraa akka gara gatiittii isaatiitti dhadhaa dhangala'uuti. Amma gaalaala mataan iddoo pooyintii tokkodha. Dhadhaan asirraa ka'a. Gatiittiin immoo akka tiriyaangiliiti jechuudha. Caasaa Waaqayyo liidarshiippii irratti barbaadu eebba iddoonni itti barbaadu inni guddaan caasaa bifa kanaan ijaaramedha. Namoonni baay'een caasaa mana Waaqayyoo keessa hooggantummaa mana Waaqayyoo keessa jiru garuu yeroo dubbatan caasaa dalgaa godhanii dubbatu. Mataa kan hin qabne dalga kan ta'e. Barnoota keenya sadarbe irratti kaafnee akkuma nuyi dubbanne Qooreen Museetiin mormuudhaaf kan inni irratti ka'e keessaati inni guddaan yaada sana amma dubbannu kana qabateeti. Hundumti keenya dalga jirra, walqixxee jirra malee caasaan akkasii kun barbaachisaa miti jedhee ka'e. Waaqayyo kanaafiti eebbisuu dadhabe Qooreen hin bade. Liidarshiippii caasaa liidarshiippiin warra morman Waaqayyo akka itti tolereetii godhu hin qabu waan ta'eef lafatu banamtee isaan liqimsite. Obboloota godharaana dhagaa. Fakkeenyi inni lammaffaan boqonnaa sana keessatti caafamee jiru akka duu gaara Hermoon irraatii gadi dhangala'uuti. Bishaan gaara Hermoon irraatii gadi dhangala'uuti. Inni jalqabaa mataa Aaroon irraa gara gatiittii isaatiitti amma immoo gaara Hermoon irratti sagaleen gaara jedhu ammas bifanni mataa ijoollee Waaqayyoo keessatti ergaan ni dabarsutu jira. Yaada ijoollee Waaqayyoo keessa ergaan ni kaa'uun isaaf ta'utu jira. Gaarri bifa akkasii qaba waan ta'eef sagaleen Waaqayyoo waa'ee caasaa kana yeroo dubbatu mataa isaa irraatii akka bishaan gaara kana irratti gadi dhangala'uuti jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Caasaan liidarshiippii maali jettanii sagalee Waaqayyoo keessaa ilaaluu yoo dhattan
wanta inni nutti dubbatu bifa adda addaatiin kan inni nu agarsiisu isa kanadha. Tuqaanni lammaffaan ammas fakkeenyaan caasaa kana lafa keenya ilaaluudhaaf barbaanna waan ta'eef seera ba'uu boqonnaa 24 irratti Waaqayyo Museedhaaf jaarsolii Israa'el gara gaaraatti ol isaan waame. Yeroo gara gaara kanaatti ol ba'an garuu sadarkaa sadii irratti addaan ba'anii akka isaan gaara sana irratti ol ba'an dubbata. Sadarkaa sadii jaarsoliin hundumtuu iddoo tokko isaanii ol Museedhaaf Iyyaasuun ol ba'anii Iyyaasuun iddoo lammaffaa irratti hafee isaa ol immoo duumessa gaaricha haguugee ture keessa Museen waamamee ol galee. Ammas ilaalaa gaararra ol ba'aa jiru sadarkaa adda addaatti ol ba'ani gaaricharraa. Museen garuu akka mataa hogganaatti ol ba'ee yaada Waaqayyoo keessa guyyaa 40 halkan 40 ture. Maal jechuudha kun? Hoogganummaan bifa adda addaatiin sadarkaa adda addaa irratti kukkutamuun akka isaaf ta'u. Mataa isa ta'e hoogganaa irraatii ka'ee asii gadi ijaaramuun akka irra jiru sagaleen Waaqayyoo dubbata. Amma garuu yaada kana karaa adda addaa utuu inni biyya lafaa irratti calaqqisu argitu. Waa'ee caasaa geggeessaa waldaa yoo ilaaltan bifa afur gurguddaa jalatti ramadamee jira. Waldoonni baay'een biyya lafaa kana keessa jiran caasaan geggeessaa isaanii bifa afur jalatti ramadamee jira. Ariifadhee inni jalqabaa gubbaa gadii kan jedhamu gubbaa marraati nama jira asumaa gadi sirna gadi adeemu duwwaa kan qabudha. Isa kana fooyyessuudhaaf yeroo barbaadame immoo maaltu ta'e isa galagaleetu sabni Waaqayyoo gubbaa geggeessitoonni jala itti gaafatamaan yookiin hoogganaan hundumaa jala paasteriin hundumaa jala kan garu isa ta'eetu fooyya'e. Sadaffaa irratti immoo sabni yookiin waldaan congregationaliin structure congregationiitiin mataa ta'uusaa haafu saba congregationii jala keenyeetu nu keessaa jaarsolii filannee jaarsoliin gubbaarra haa ta'anii paasteriin gidduu haa taa'u yookiin hoogganaan gidduu haa taa'u isa booddee nanna waldaatti gadi haa darbu kan jedhamu bifa kana kan qabu jaarsolii hoogganaa waldaa. Inni arfaffaadhaaf inni dhumaa yaadi Waaqayyoo irra jira jennee nuyi kan amannu qoricha jennee kan amannu immoo hoogganaa gubbaarratti geggeessitoota isa gargaaran jalatti isaan jalatti waldaa kana booddee servant leadership itti gooftaan waan nu waameef innumti gubbaa kana jiru hoogganaa geggeessitoota waldaa hogganaadhaaf geggeessitoonni immoo deebi'anii jala galanii saba geggeessitoota hoogganaa ta'a jechuudha. Hoogganaan gubbaa mataadhaa saba tajaajiluudhaaf immoo gadi bu'ee miilla hundumaa kan dhiqu akkasitti structure kanaan Waaqayyo akka inni kaa'ee amanna. Egaa haqa kanaan kan mormu bifa adda addaatiin kan ka'utu jira. Namoonni mirga namummaa isaanii geggeeffachuudhaaf yookiis immoo rakkina demookiraasii isa jedhamu kanaatiin mana Waaqayyoo keessa caasaa haaraan diriiruudhaaf jalqabee geggeeffamaas jira. Manni Waaqayyoo garuu demookiraasii otoo hin ta'in manni Waaqayyoo theocracy bulchiisa Waaqayyoo jalatti caasaa ijaaramu akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo gad deebi'ee nutti hima. Gooftaan isin haa eebbisu.